kanatti lubbuu kan kee baasta mana madaamii keessatti. Hayya ofirra murteessite haadha kan keessanii maa hin yaadneeti. Ka guyyaa takka ilmoo kee yoom arga yoom ofitti qabee akka dhala namaatitti hammadha jetteeti isin yaaddu san. Haadha keessanii maaf hin yaadneeti. Ati obboleettii ka mana madaamii keessatti qabeenya abbaan manaa sirraa fudhatee takka namni sirraa nyaatee takka dallaalli sirraa nyaatee karaa feetiin akka feetiin maallaqa kan kee dhabde murtee kan kee murtee hamaa murtee gadhee lubbuu keetirra fudhattu. Qabeenyaaf jetteeti uummata Libaanoos argaan jirtu waan ta'aa jiran. Osoo mana maal fakkaatu fooqii maal fakkaatu makiinaan meeqa maal fakkaatu argan kina waan godhaa jirtu Israa'el jechuudha. Rabbi uummata sanaa balleessu. Qabeenyaatu waa hagasiisan. Waa amma argitee waa amma dhabduudha. Fixeessa ganama jedhu uummanni keenya. Baay'ee fixeessa ganama jettee lubbuu kan kee dhabdaa giiftiiti. Sanuu dhiirri kasirraa nyaateedhaaf. Sanuu abbaan manaa kan kee. Isa caaltee argamtee jechuudha. Isa caaltee argamteetiin dhugaa Rabbi. Wayi osoo intala kanarraa maallaqa nyaachuu baadhee hageenya gaabbota akka taasisuu qabaatte malee lubbuu kan keetirratti murteessite qabeenya ati mana madaamii keessa gubattee fidde bifti kee jijjiiramee waa meeqa taateen waa meeqa siin jedhanii fidde isaaf gadhiiftee ati duniyaa kan kee gadhiiste inni niitii biraa wajjin jiraata. Kana barbi isaaf karaa saaqaa jirta. Gaafa ati murtee hin taane ofirra fudhatte nama ati si aarsisan nama waasii godhesan gammachiisa aarta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata qashti jirtu baga jiraatanii intalli kuni obboleettiin keenya kuni kasuuraa argatan kuni karaa Dubaayii keessatti kan lubbuu ofii baasteedha. Sababnis abbaan manaa duniyaa isin jechuun qabeenya isin hunda jalaa fixe gaafa isin biyya bu'uudhaaf deemtu maal inni jiru jedhanii murtee du'aa ofirra fudhatteedha. Garraa dubbatamaa jiru jechuudha. Kan akka manuma isii keessa yookiin kutaa hirribaa keessatti qofa zaqqalteedha jedhu. Ani kana dhibe jechuudha. Ijoollee mataan ijoollee shamarraniiti. Anuma suma kamuu mana arabaa dalagu jechuudha. Gurbaa tokko gaafa jireenya hojii eegaltan kamiin haa ta'u namni sun maal hojjetaa jira maa jettee duuban qoranne. Namni kun duniyaan itti erga kan facaasaa jira moo ufiin jijjiiraa jira homasillee jijjiiruu baatee barbee tokko ufii uf jijjiira garii ufillee hin jijjiiru sillee hin jijjiiru dayyuusa. Namni kun maal hojjetaa jira jettee maa duuba isaan qoranne. Maallaqni ati waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 waggaa 6 isii cadhiftee akka waan fardaati gaarii fardaa jechuudha kennu akkan asii achi godha asiin ilaalu sababni isaa asiin illee itti cufan kallattii ilaalu san qofa deema jechuudha. Kamiin isiin jedhe san qofa ilaaltee irra amantee deemtamoo maa duuba nama saniin qoranne maatiin qabdu ati. Hage fedhallee yoo ta'e hage fedhallee si haa jaalatu. Hage fedhallee si haa kabaju. Dhugaa Rabbi. Wanni maatii kan keessii ga'u abada inuma hin jirre. Wanni haadhaaf abbaa kan keessii ga'u inuma hin jirre. Wanni obboleeyyan kan keessii ga'u addunyaa kanarra inuma hin jirre. Si haa jibbanillee. Waan siif haa godhuu haa baatani. Kun intala keenyaa miti uumaan ofiin goone namarraa hin qabnellee sinaa jedhan. Wanni haga maatii asirraa dhalatte si dhukkubsatu addunyaa kan inumarra hin jirre. Abbaa fedhe ta'e, abbaa ilmaan kan keetii ta'e, jaalallee kan ta'e jallisaa haa godhu Rabbiin. Abbaa fedhe yoo ta'e wanni maatii kan keetiras abada inuma hin jirre. Obboleessi kan keetiruun kan kee yeroodhaaf si aaruu danda'a. Yeroodhaaf si qabuu danda'a. Garuu garaa kan keetu guruu si fitu. Uguruu bakka takka si geessuu hin danda'u. Garuu dhiirri alagaa jechuudha. Oduma takka si gubatu dubartii biraa fuudhee sirra fida jechuudha. Maaliidhaaf? Siif irrifatu kaa. Haga obboleettii ofii rifatu sani siif irrifatu. Amma obboleettii dhiiraaf jechuudha. Obboleettii isaa osoo namni akkas godhe hin gubatan laalata keessa. Garuu akkasii godhu sani homaa itti fakkaatu. Sababni isaa maaliidha? Haga maatiin kan keessii dhukkubsatu sani yookiin haga obboleettii kan kee dhukkubsatu siin dhukkubsatu waan ta'eef. Ati eenyu jettee lubbuu dhabda? Eenyumaa jettee lubbuu dhiiraaf jettee lubbuu dhabda sanu? Haa nyaatu. Isuma hadha afaan kanaan nyaate kana borulee qabatee sii fida waan ta'eef. Silaafuuyyuu namni haqa namaa nyaatu agafellee taanaan galma hin gahu. Rabbiin galmallee hin geessin. Dhugaa Rabbiin galma hin geessin. Garuu duniyaan kiyya nyaatame jedhanii murtee garagaraa keessaaf murtee gadhee murtee deebisaa hin qabne kana murtee akka du'aa kana ofirra fudhachuun maraattummaadha. Dhugaa Rabbi. Dhugaa amma mucaan tun qabeenya ofiitti illee hin oolle lubbuu ofiitti illee hin oolle qabeenya haa badu. Maama namni maal jedhan fayyaadha moo qabeenya filattaa osin jedhan namni fayyaadha sin jedha. Fayyaan tu yoo dhabde hoo eessaa si geetti du'aa si geetti. Du'a san diddaa fi barbe.
kanamni yaa rabbi fayyaa naaf kennii jedhee kadhatu. Hayyee ka'ee akkas ta'e ati eenyuuf jettee lubbuu kan kee mana madaamii keessatti baastaa hoo? Baasuyyuu miti. Eenyuuf jette itti dhiphattee itti cinqamtee itti cinqamte akkana maana godhe abbaan manaa kiyya. Gurbaan kun maa akkana na godhe? Akkas naa godheetti bakka itti kennitee maaliif dhiphatta? Haa deemu ka deemuu barbaade. Silaafuu namni deemuu barbaade jechuudha. Ka deemuu barbaade inuma deema. Ka dunyaa kan kee nyaatullee barate inuma nyaata akka maleetti illee. Dhugaa rabbi nam dhiira meeqatu jechuu kijiba irraa ka'ee haadha ofii garichoo ofii jechuudha. Haadha ofii tanaan jechuudha. Haatitii dhukkubsattee hospitaala jirti birrii naa ergi jedhee irraa nyaataa jira. Mee wanni hagana gadheen wanni hagana gadhe aantummaa ni jira jettanii. Haadha kan ofii jechuudha. Haadha ofii dhukkubaa kennee haadha ofii dhukkubaa kennee birrii sirraa nyaata jechuudha. Sababni isaa maali barbe birrii masaniif jecha haadha ofii abbaa ofii obboleeyya ofii takka obboleessa kiyya makiinaa dhayeedhaan takka obboleessa kiyya makiinaa dhaye waan ergi subhaanallah. Mi ummata keenya gadhee kana mi hagi ilaalchi isaan birriidhaaf jecha sadarkaa isaan gahan jechuudha. Dhugaa rabbi ila ati yoo itti ergitetti ergisiidin jedhu abbaan manaa warra biyyaa qabdan itti erginaas hin jedhu. Garuu kallattii itti ergattanii filadha. Akkuma farda gaarii isinii kaanii kana akka namatti hin deeminaatti. Itti ergi namni kun maal hojjetaa jira jedhi qoradhu. Itti jaamtee hin deemin. Namni kun waan dhama takka mi fakkeenya mana ijaaraa irra sinaa jedhu. Takka makiinaa bitaan sinaa jedhu. Dhugumaan namni kun makiinaa bitaa jira jedhi qoradhu. Dhugumaan gurbaan kun mana ijaaraa jira jedhi qoradhu. Akkuma jilmaa akkuma dhalatteedha isumoon minni siin jedhe amanteetti deemuun baay'ee ulfaata. Simarra dhiibbaa fida waan ta'eef. Kana hojii jedhamu ijoollee hundaa miti. Irri rabbiin laafisee sodaa rabbii ila. Sodaa rabbiin keessa gaggaa'e wayi wallaahi hin jira. Guutee jira biyyarraallee jechuudha. Garuu xawalwaalee tokko tokkoof jecha dhiira hunda maqaan badaa jira. Dubartii takka takkaaf jecha dubartii hunda maqaan badaa jira. Malee ijoollee wallaahi tarabbii ofii sodaatu jechuudha. Tam ol ofumaan afaan maayyuu baafattee maallaqa naa ergisiin jettu jechuudha. Hin jiran. Hundaam amma walii qabne akkuma walii galaatitu dhiiru hundi baddu jechuun dogongora. Abbaa rabbii isaa qalbii isaa kana jiisisi jira. Hunda walitti faraduun gaarii miti. Taa'ullee giiftii xiyyaati waan abbaan manaa kan kee dalagaa jiru. Silaayyuu warra jaalalli jettanii jala deemtanii ani rabbii sinaatissu. Inni wali horanii maatii walirraa qaban yookiin akkana ta'aa jira. Ati amantee jaalallee kiyyaa kun maatii wajjin na beekaa kun fira wajjin na beekaa kun jinni kiyya wajjin na beekaa jettee wanni wajjin dhamaatuuf hin jiru. Amaarinya akkasiin jiru waan ta'eef hin kijiban waan ta'eef kijibaadhaanii akka karaas hin balleessine. Kun dhaamsa kiyya obboleettii kan keeti. Yoo si balleesse ammoo dhiifama. Tarii viidiyoo kanarra warri karaa kanarra jirtan warri murtee akkanaan fudhanne jettanii ofirraa yaaddanii tarii deebuu danda'a jedheetiin fungeen kun kasirraa haasaa jiru. Kanaaf horaa bulaa rabbiin biyya keenyatti warra nagaan bahe nagaan biyya ofii diggaluun haa taasisu nagatti. Assalaamu alaikum.